nagaa araarrii fayyaanne waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kana booda YouTube chaanalii keenya irratti kutaa kutaadhaan qoonnee kitaaba bara olkaafamuu biyya keenyaa jedhu isiniif dhiyeessina. Kutaa kutaadhaan nu hordofaatii nu dhaggeeffadhaa. YouTube chaanalii keenya illee akkasiin subscribe nuuf gootan asumaan isin affeerra. Har'a kutaan isiniif dhiyeessinu seenaa barreessaa kitaabichaa kan ta'e Seenaa Luba Ballinaa Saarkaati. Akka armaan gadiitti isiniif dubbisaa na hordofaa. Kitaabichi bara olkaafamuu Itoophiyaaf sababiin jedhameef abbaan mullatichaa waa'ee Itoophiyaa Waaqayyo biraa erga mul'ata waan fudhataniif ta'a. Waaqayyoo mul'aticha bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akkatti mul'isee abbaan mullatichaa ni himu. Namni kun ardiiwwan Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa akkasumas biyyoota Afrikaa naanna'uun dubbii Waaqayyoo lallabaniiru. Kutaa biyya Jarman bakka Irmansberg jedhamu keessatti halkan keessaa naannoo sa'a 9tti bara olkaafamuu Itoophiyaaf kan jedhu balballi mul'ata Waaqayyoo biraa abbaa mul'atichaaf baname. Egaa eenyu abbaan mul'atichaa? Seenaa jireenya isaanii kaasuun barbaachisaa ta'a. Akka kanaa gaditti isiniif dhiyeessineerra. Mul'atichi Waaqayyo biraa kan itti mul'ate abbaan keenya kan ta'an Luba Bal'inaa Saarkaa jedhamu. Isaanis Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Dirmajjii bakka Amumaa Heennaa jedhamutti bara 1934 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalatan. Barnoota isaanii kutaa 1 hanga 7tti bakkuma dhaloota isaanii Boojjiidhumatti baratan. Qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa Najjootti qoraman. Achumaanis barsiisaa mana barumsaa sanaa ta'uun miindeeffamanii. Aadde Baaccuu Tayyaa waliin baruma hojii barsiisummaatti miindeeffaman. Naannoo bara 1954 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waliin seera gaa'ilaa raawwatan. Mana barumsaa itti kutaa 8ffaa baratan waggoota 3f erga barsiisummaan tajaajilanii booda barnoota isaanii itti fufuuf gara Tigraayin deeman. Tigraayitti kan argamu mana barumsaa Misiyoonii Adwaa jedhamutti ogummaa barsiisummaan waggaa 2 leenji'anii. Lubni bal'inaan ogummaa barsiisummaa baay'ee akka jaallatan nuuf ibsaniiru. Turtii waggaa 2 barnoota Adwaa booda gara Najjootti deebi'anii. Bara 1959 hanga 1961 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barsiisummaan fi dhaabbata leenjii barsiisota Najjoo kan Sinodosii jala jiruuf barsiisaa akkasumas aanaa Boojjiitti inspeektara barnootaa ta'anii tajaajilaniiru. Bara 1961 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara Naqamteetti qajeelan. Naqamteettis marartee ogummaa barsiisummaa keessaa isaanii mo'ee sana hanga bara 1965tti itti fufan. Seenaa jireenya isaanii gaafachuuf gara mana jireenyaa isaanii isa mooraa waldaa amantootaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Inxooxxoo keessa jiru yommuun dhaquu obboleettii tokko waliin wal baree. Isiinis aadde Yeshii Cawwaaqaa jedhamti. Ishiinis waggoota 35 dura seenaa jireenya Naqamtee yaadattee yeroo lubni bal'inaan Naqamteetti barsiisaa turan barattuu isaanii akka turte anatti himteetti. Moobaayiliin saamsangii moobaayil ishii cina turte waggoota 35 keessatti waan waraabdee kuuste waan hin qabneef callisteetti. Yeshiin garuu wanta yeroo barattuu turte ta'e yaadattee naaf seenessite. Ijoollummaa isaaniitii eegalanii mana Waaqayyoo keessatti kan guddatan lubni bal'inaan hojii barsiisummaa Naqamteetti dhiisan. Bara 1964
akka lakkoofsa Itoophiyaatti utuma hojii barsiisummaarra jiranii jireenya hafuuraa isaanii keessatti wanta haaraa ta'e tokko keessummeessanii. Wanti haaraan kunis hafuura qulqulluun guutamanii afaan haaraa dubbachuu ture. Isaan qofaa osoo hin taane hiriyoota isaanii kan turan namoonni lamas wanta haaraa ta'e kana jireenya isaanii keessatti arganiiru. Hiriyoota isaanii keessaa tokko lubni Tasfaayee Dinagdee jedhaman afaan haaraan dubbachuu jalqaban. Addunyaa kanarraa du'aan kan godaanan obbo Mokkonnin Nagaraas akkuma warra kaanii afaanicha haaraa dubbataniiru. Yeroo sanatti dursitoonni waldaa kiristaanaa dargaggoota kana sadan Ballinaa, Tasfaayee fi Mokkonnin garar malee gidirsuu fi dhiphisuu eegalan. Dhiitee bariituu haalli turee isaanitti hammaachaa akka dhufes dubbatama. Dargaggoonni kun sadan garuu mul'inaan hafuura qulqulluu hojii Waaqayyoo hojjechuu ittuma fufan. Waldaan kiristaanaas hojii isaanii erga qorattee booda tarkaanfii waldaadhaa ari'achuu irratti fudhatte. Isaan sadan ari'atamuu duukaa namoonni 30 ta'an kan biraas isaan waliin ari'atamaniiru. Bara 1965tti garuu waldaan kiristaanaa wanta karaa dargaggoota kanaa dhufee fudhachuun akka waldaatti deebi'an ta'eera. Gara nama 30 ta'anii waldaa kiristaanaatii kan ari'ataman gara nama 150 ta'uun waldaatti akka deebi'an lubni Bal'inaan ni yaadatu. Sana booda'u dargaggoonni sadan wal dhabdee isaanii fi waldaa kiristaanaa jidduutti uumamee ture erga Waaqayyo isaan injifachiisee booda ibiddi hafuura qulqulluu kallattii arfaniin ni qabsiifame. Waaqayyo gooftaan guyyaa borii kan ittiin argu ija jabaa qaba jedhu. Maree waldaa kiristaanaa diiguuf dhoksaan mari'atamaa ture argee utuu hin ta'in hin hafu kan Waaqayyo ibidda hafuuraa sana qabsiise. Wanta nama jechisiisutu raawwatamuuf yeroon isaa dhiyaachaa dhufe. Bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinneetti mana barumsaa kitaaba qulqulluu Tiyooloojii Seminarii seenanii barumsa idilee barsiisummaan hanga bara 1966tti kan tajaajilan lubni Bal'inaan bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo barnoota hafuuraa eegalan. Barnoota isaanii seminarii lubichi rakkinaa fi dhiphina hedduu keessa dabruun bara 1970 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumuranii. Barnoota idilee baradhee barsiiseera. Mee ammoo barnoota hafuuraa yeroo koo guutummaatti kenneen baradha jedhanii seminarii yommuu jalqaban ari'atamuun bifa jijjiirratee mul'ate. Dargaggoo Bal'inaa kan garaa nyaatu waa'ee Iyyesuus yommuu ta'u, garee Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam immoo maarkizimii, leenizimii fi kufanii ka'uudha. Gooftaa Iyyesuus irraa kan dhalatan obboloonni dubaraa fi dhiiraa iyyi warra maalee maarkizim, leenizim galuu fi didee eeyyee nuuf galeeraa fudhanneerraa jechuun liqinfamuu fi yommuu diduu ari'atamni itti hammaate. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa wangeelas uumama hundumaaf lallabaa jedhee adaraa gooftaan itti kenne dhiisanii mootummaa dargii leellisuu didan. Haaluma kanaan finiina ari'atamaa fi arfii du'aa foonni dura dhaabachuuf hidhannoo fi murannoon ka'anii sadarkaa ari'atamaa hedduu keessa darbuuf murannoo kan godhatanii turan keessaa tokko bara Olkaafamuu Itoophiyaaf mullata jedhu Waaqayyo biraa kan fuudhan Luba Ballinaa Saarkaati. Bara Olkaafamuu Itoophiyaaf mullata jedhu Waaqayyo biraa kan fuudhan lubni Bal'inaa Saarkaa sadarkaa ari'atamaa hedduu keessa darbuuf murannoon darguu dura kan dhaabbatan keessaa isaan tokkodha.
bara sanatti utuma hidhamanii barnoota seminaarii bara 1970tti xumuranii bahan. Barnoota seminaarii xumuruun Naqamteetti deebi'uun Sinoodosii Giddu Galeessaatti barreessaa kutaa Wangeelaa ta'uun tajaajiluu eegalanii. Ari'atamiin guutummaa biyyattiitti tamsa'ee ture. Naqamtee biras hin darbine. Maqaa Yesuusiif ulfina kennamuu qabu kan hubachuu fi amanuu didee mootummaan darguu amantoota ari'achuu hojii isaa idilee godhatee itti fufee. Waa'ee Iyesuus Kiristoos dhugaa Wangeelaa nama barsiisuu irraa gara booddeetti deebi'uu kan didan lubni bal'inaan ari'atama waldaa kiristaanaa irratti ka'ee dura dhaabachuuf murannoon ka'anii yeroo sanatti jaalalaa fi tokkummaa obboloonni qabaniif foon ajjeesuuf naannoo isaanii isa naanna'uuf mo'amanii harka laachuu diduu isaanii lubni bal'inaan akka laayyootti ni yaadatan. Gaafa guyyaa 50ffaa waaroo gaddaan kan haguugame seexanni Daabiloos akka furmaataatti tarkaanfii inni fudhatee ari'achuu ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 eegalee waa'ee dhiphinaaf ari'atamaa ergamootarra ga'ee ibsa. Seexanni diinni ergamoota irratti ari'atama kaasuuf meeshaalee inaaffaa fi goommannaa jedhaman fayyadamaa ture. Isa ergamootarra ture hafuura Waaqayyoo irraa kan ka'ee Yerusaalemii fi naannoo isheetti dinqiif hojii ajaa'ibaatu raawwatamaa ture. Dhukkubsattoonnii fi hafuura hamaan kan dhiphatan namoonni magaalota ollaa Yerusaalem keessa dhufan gammadanii deebi'aa turan. Maddi gammachuu isaaniis namoonni dhibaman fayyuu isaaniiti. Baroota hedduuf Abbaan qulqulluu maqaa jedhamuun waamamaa kan turanii fi wayyaa dheeraa lafa ga'u kan uffatan Saaduqoonni, Fariisonnii fi beektuun kitaabaa inaaffaan guutaman. Ergamootas qabanii mana hidhaatti darbatan. Wanti ajaa'ibsiisan garuu ergamaan Waaqayyoo halkaniin dhufee balbala mana hidhaa banuun ka'aa adeemaa dhaqaa mana qulqullummaa keessa dhaabadhaatii dubbii jireenyaa saba hundumaatti himaa jedhee mana hidhaatii isaan baase. Lubni bal'inaan si'a 14 hidhamanii akka hiikaman ni yaadatu. Hiikamuun isaanii dhaqii mana qulqullummaa keessa dhaabadhuu dubbii jireenyaas himi isa jedhe ta'uusaa waan hubataniif dhaqanii wangeela lallabuu itti fufu. Ammas hidhamuu, ammoo hiikamuu, ammoo kan biraa hidhamuu, ammoo kan biraa hiikamuu, ammoo kan biraa, ammas kan biraa. Akka ergamoota Gooftaa ergaa ergamaan Waaqayyoo itti himee fudhatanii gara mana qulqullummaa deemanii ciminaan barsiisuuf amilee gootonni amantii yeroo turan qaban lubni bal'inaa baay'ee ajaa'ibsiifatu. Kunoo namoonni mana adabaa keessaa buusne sun dhaabbatanii mana qulqullummaa keessatti barsiisaa jiru. Akka namicha jedhe sanaa bara luba bal'inaafaas namoonni akkas jedhan in dhiban ta'a. Warri ergamoota ari'ataa turan ergamoonni maqaa Yesuusiin akka hin barsiifne dhowwuun reebaa akka turan leellistoonni maarkizimii fi leeniin yoo namoota Waaqayyoo reebaa ajjeesaa turanillee ibiddi wangeelaa ramacii ta'ee isaan gubuuf finiinee boba'ee malee hin dhaamne. Waaqayyo teessoo isaarra bara baraan jiraata. Ergamoonni fuula abbaa seeraatti gammadaa yommuu ba'an waan hidhaarraa hiikamaniif kan gammadan yoo fakkaateyyuu isaan garuu maqaa isaatiif warra tuffatamanitti lakkaa'amuu isaaniitu isaan gammachiisaa ture. Ani dhaloota maqaa Yesuusiif jecha tuffatamuu qabu keessatti Waaqayyo akkana ramadu hawwii kooti yaada barreessichaa. Hojii Waaqayyoo hojjechuun gammachuun argamu akkam mi'aadha. Wiiliyaam G. Poton waa'ee dhiifama cubbuu argachuu fi nagaa Waaqayyoo
fudhatanii jiraachuuf ragaa kenname barreeffama jedhu irratti guyyaa guutuu hojii waaqayyoo hojjechaa ooluun akkam mi'aa mata duree jedhu jalatti kanaan gadii kaa'eera. Innis karaa nama amanuu tokkoo waaqayyoo lubbuu baduuf jettu gara Kiristoositti yommuu deebisu, cubbamaan sun karaa dogoggoraa irraa deebi'ee jireenya yommuu argatu, amanaan tokko hojii foonsaa hojjetee gammachuu yeroof argatu irra kan caalu gammachuu dhuma hin qabnetu jireenya isaa keessatti argama yookaan jireenya isaa keessa boqota. Dhaloonni bara hidhamuu luba bal'inaa saarkaa ture hojii wangeelaa gammachuusaa kan godhate ta'uusaa barreessuuf peennaan koo hin himamu. Bara 1972 akka lakkoobsa Itoophiyaatti mana adabaa naqamtee utuu jiranii akkas ta'ee saba Gondoree keessaa waahila luba bal'inaa kan ta'e Asfaa'uu namni jedhamu mana adabaatti isaan gaafachuu dhaqnaan poolisoonni qabanii hidhamtootatti dabalanii. Kutaan Asfaa'uu itti hidhamee kan luba bal'inaa wajjin adda yoo ta'eyyuu sagalee walii dhaga'uun ni danda'ama ture. Isaan gaafachuu dhaqee hidhamee reebamaa kan jiru Asfaa'uun yeroo sanatti yommuu dhaga'an kadhachuufiif qophaa'an. Kadhachuuf haa qophaa'an iyyuu malee kadhachuu garuu hin dandeenye. Sababni isaa maqaan Yesuus jedhu afaan isaanii keessaa badee. Loltuun sun irra deddeebi'ee faarfadhu jedhee. Asfaa'uun yommuu reebu lubni bal'inaan kadhannaan deeggaranii deebii kennuuf yoo yaadanis maqaa Yesuus yaadachuu hin dandeenye. Asfaa'uu garuu yeroo reebamaa jiru sanatti an amanuu koo hin dhiisutii gowwaa yoo jedhan homaa mitii gaggeessuu jireenya koo Yesuusii jedhee utuu inni faarfatu maqaa Yesuusiin yaadatanii kadhachuu eegalanii. Har'a makmaaksa kan fakkaatu seenaan yeroo sanaa baay'ee nama dhukkuba ture. Haaluma kanaan mana adabaa naqamteetti mudannoon isaan mudate tokko himata isaan irratti dhiyaate ture. Innis bara 1972 akka lakkoobsa Itoophiyaatti mudannoo isaan mudate yommuu ta'u, himannichis kan geggeeffamaa ture dubartii tokkooni. Seenichi akkas ture. Dubartiin bal'inaan siifan kadhadha jedhee wayyaa koo gube jettee himannaa irratti bante. Himannicha qulqulleessuuf amantoonni hidhaman namoonni 3 bakka sakatta'amuutti geeffaman. Loltuun sunis dubartittiin isaan kana keessaa bal'inaan isa kam utuu sagaduu wayyaa kee kan gube jedhee gaafate. Ishiinis lakkii isaan kana keessa bal'inaan hin jiru. Bal'inaan inni wayyaa koo gube diimaadha jechuun deebiste. Loltichis egaa bal'inaa isaan kana keessaa erga hin jirree homaa si gargaaruu hin danda'u jedhee ishee geggeesse. Lubni bal'inaan garuu gurraacha warra jedhaman keessatti ramadamuu malee diimaa miti. Himata irratti himanni kan itti dhufee lubichi himatni tokko kufee kan biraa irratti hafee gara mana adabaatti hiriyoota isaa waliin deebi'an jedhama. Guyyaa dhiitee bariituu wantoonni haaraan naannoo mana adabaatti raawwachuun hin hafu. Kan biraa hoo maaltu isaan mudate ree? Mana adabaa keessatti namoonni sababa adda addaaf hidhamu. Sababa gurguddoo kan ta'an garuu dhimma siyaasaa fi amantii akka ta'e lubni bal'inaan ni yaadatu. Halkan fuudhamnee kan du'u miixuudhaan guyyaa du'uusaa eeggata. Wantoota nama qunnaman hunda dubbachuun laayyoo yoo ta'ullee tokko lama dhiyeessuun ni mala. Kan ta'e keessaa tokko dhiyeessuuf yeroon isaa yeroo sagaleen du'aa gurra hidhamtoota baay'ee irraa iyyu ture. Duuti siif dhufee jedhee yeroo inni sagaleessuu jalqabu halkan dhaga'amu billiittoo
tikeetii du'aa fakkaata. Miilli loltootaa maqaa abbaa dabaree du'aaf waamuuf saffisaa. Balbala mana adabaa yommuu banamu duutii hafuura ofii caalaa waan dhiyaate fakkaata. Kanarraa kan ka'e sagaleen yaaddoo keessaa namaatii wal jeeqa. Namoonni muraasni boolii qal'aa yookaan albaatii qabachuu yommuu dadhaban kutaa tokkoo kan biraatti ni dhaga'ama ture. Duuti salphoo kan fakkaatu yeroo sagaleen ishee fagaatu. Yeroo sana amantoonni mana adabaa turre garuu faarsaa magaalaa keessatti reebamuun Kiristoosiif kabalamuun dhugaa wangeelaa aarfamuun nuufis dirqamaa dhaga'aa yaa firaa jedhu faarfachaa turre. Gama biraatiin jarreen darguu faarsan immoo magaalaa keessatti reebamee maqaa Kiristoosiin ganee kaayyoo warra malee waan hundumaa dursee harmee koo Itoophiyaa isheef jedheen du'a kan jedhu akka faarsan gochuun kutaa gidirchaa keessaa isa tokko ture. Ganama sa'a 11 kan jalqabamu jiimnaaziyemii fi ispoortiin meeshaa nama dhiphisuuf itti fayyadaman ture. Yeroo sana namoonni lama akka du'an akkasumas hiriira magaalaa keessatti ta'e irratti irra iccitamtee gadameessi ishee gadi ba'ee dubartiin tokko du'u ishee ni yaadatu. Yeroo dhiphinaa akkasii yoo nama mudatee Waaqayyo jabina akkan namaaf kennu ani barreessaan kitaaba kanaa nan kadhadha. Dhaloota ammaafis jabinni kun maqaa Kiristoos Yesuusiin haa baay'atuuf. Ameen. Sana booda hoo adeemsi luba bal'inaa maal fakkaata? Bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni waldaa keessaa 250 ta'anii fi barsiisonni mana barumsaa kitaaba qulqulluu akkasumas bulchitoonni ganda duwwaa 9 keessaa hojjetan mallatteessanii luba bal'inaa du'aaf dabarsanii kennan. Bal'inaatti akka du'a murteessuuf warri aangoo qaban Mangistuu Hayilamaariyaamii fi iyyatichis gara Mangistuu Hayilamaariyaam qaqqabee. Mangeen garuu barnoonni malee kennameefii haa hiikamu. Barnoonni malee kennameefii haa hiikaman jedhee ajaja dabarsee lubichis mana hidhaatii yommuu ba'an nama du'atti dabarsanii kennan sana dhaquun leenjii koo fixeen dhufe jedhanii araara gaafachuun dubbisan. Kun isa gooftaan Yesuus namoota jidduutti araara buusaa dhiifamas namaaf godhaa jedhee nu abboome jedhan. Sababa kana godhaniif maatii isaanii waliin akka walitti dallanan ni yaadatu lubni bal'inaan. Bara 1973 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhaadhaa ba'anii gara Finfinnee dhufuun luba waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Inxooxxoo ta'an. Bara 1973 hanga bara 1990 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waldaatti lubummaan yommuu tajaajilan tajaajila hafuuraa Waaqayyoon fayyisuu, warra hafuura hamaa qabaman maqaa Yesuusiin bilisa baasuu akkasumas kennaa ayyaana Waaqayyoo kennameefiin saba Waaqayyoo tajaajilaniiru. Bara 1989tti namoonni waldaa kiristaanaa keessaa Abbaa yookaan adda bilisummaa Oromoodha jedhanii waan isaan himataniif sa'a 24f aanaa dura duwwaa 3 ganda 44 jedhamu Xuqur Ambassaa fuulduratti hidhamaniiru. Manni jireenyaa isaanii mooraa waldaa Inxooxxoo keessa waan ta'eef namni gara mana isaaniitti akka hin seenne taasifamaniiru. Maatiin isaanii reebamaniiru. Tajaajilli bilbilaa irraa citeera. Barreeffamni irratti dhiyaateera. Kun hundumtuu ta'ee utuu jiruu akkuma bara darguu warra du'atti dabarsanii kennanitti mana deemanii araarama
warra bara 1989 isaan ari'atanittis akka araaraman yeroo barreeffamni kun afaan Oromootti jijjiirame nuuf ibsaniiru. Jalqabumarraa himaticha kan hin fudhatin lubichi mootummaan erga dhimmicha qulqulleessee booda nagaan ba'aniiru. Yaa nama jaallatamtee dhimmichi yookaan abaa'oo wanti isaan jedhamaniif sababa kan ta'e dhiibbaan saba Oromoorra jira jedhanii mul'inaan waan dubbataniif ta'uu danda'a jedhanii yaadu. Saba Oromootiif inaaffaa addaa akka qaban hin dhoksine. Inaaffaa kana Waaqayyo Gooftaan saba Itoophiyaafis akka inaafan akkamitti akka jijjiire boqonnaa 2ffaa yaa Waaqayyoo maal jettaa mata duree jedhu jalatti seensa irratti waan ka'aniif amma ibsuun hin barbaachisu. Bara 1990 akka lakkoofsa Itoophiyaa booda hanga gaafa kitaaba kana qopheessaniitti tajaajila wangeelaa waliin ga'uun Elshaadaayii Outreach Evangelism Ministry sadarkaa Itoophiyaa fi addunyaatti tajaajilaa jiru. Tajaajila kanaan wangeela waliin ga'uu, hafuura Waaqayyoon fayyisuu, nama hidhaa seexanaa keessaa bilisa baasuu, maqaa Yesuusii lubni bal'inaan Saarkaa haadha manaa isaanii aadde Baaccuu Tayyaa waliin kan godhatan ijoollee kennaa Waaqayyoo ta'an Hawwinee Margituu, Tsaadiqee Eebbaa, Iskindirii fi Saamson jedhamu. Ijoollee isaanii barnoota idileetiin beekumsa biyya lafaa akka itti fufan taasisuu cinatti sagalee Waaqayyootiin kunuunsanii guddisuun sirriitti ga'e isaanii fiixaan baasaniiru. Ijoollee haala barbaachisuun guddisanii bakka gaariin kan gahan namoota Waaqayyoo keessaa isaan tokkodha. Yaa nama dubbistu, yaa nama dhaggeeffattu, gabaabaatti adeemsi abbaa mullatichaa kana fakkaata. Barri olkaafamuu Itoophiyaaf adeemsa kana keessaa argameera. Galanni hundi hojii isaaf abbaa dhimmaa kan ta'e Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Kutaa itti dhaggeeffattoota keenya mul'aticha qabannee isiniif dhiyaannaa. Akkasittuu nagaan nuuf tura.